isiinuu tuffii teenya qabdi waan taateef namni ammoo yoo nama tuffate bakka wal geessu hin qabu. Nu tuffattus dhiiftus nutis ji'a sagalii dhalan isiinis ji'a sagalii dhalan hordoftoota isii hordofuun nu hordofa kan hordofuu isii hordofa hordoftoota taateef yoo foloo nurra qabaatte malee namni nu laalu waluma qixa. Kanaafi har'a gad deebitee feemasa dhongootu feemasummaa gartee takkaa feemasaan godhaa nama kanatti dubbadheetiin feemasa ta'anii wajjin ta'eetiin feemasa ta'anii feemasummaan guyyaa tokkoo fi guyyaa lamatti taata. Yaa ibsaa kiyya bar osoo feemasummaan kawaa namaa gootu dhageeffadhu obboleessa koo osoo feemasummaan kawaa namaa gootuuti Joon Daaneelii waa gooti bar feemasummaa fi koomentiidhaan yaa zuulli qaquunyi Joon Daaneelaan qirintoo keessa jira. Agas dagatame bar namni tokko quban qabu feemasummaa fi onneedhaan fiiguun Joon Daaneel xiyyaara keessa seensiftee xiyyaara keessaa gadi hin buufne qilintoo keessa jira jechuudha. Warri koomentiidhaan amma jedhi godhi maal jedhan kun deemtanii hadda gaafa inni koota feesbuukii isaa sarchi godhee ilaale fooloo kuma meeqa ol dabalatee jechuudha. Kuma meeqa ol dabalate gaafa koota maaliin maakii ilaaltanii viidiyoo maakii ilaaltanii koota feesbuukii sarchi godhaati koota garasiin isiniin jedheetiin inni jedhu dhattaniitiin fooloo gootanii jechuudha. Hadiisa kam isinii himaara dhattanii fooloo gootan. Waan gaarii kam isin himaara dhattanii fooloo gootanii jechuudha. Kanaafuu warri koomentiidhaan cabaa kufaa buqqisaa balleessaa jettanii inni marqaqa jedha. Nageenya isaanii wanni taru hin jiru. Ijoolleen kun obboleeyyan lamaantu wal dhabaar. Obboleeyyan lamaantu wali kaan. Obboleeyyan lamaantu wal salphisaa jira. Seenaa abbootii isaanii akaakayyoota isaanii balleessaa jiran. Argitanii? Seenaa akaakayyoota isaanii abboota isaanii balleessaa jiran. Gatii kana ta'eef ijoollee kana lama yoo dandeettan waliif fayyisuuf halkaniif guyyaa hojjedhaa malee addaan fageessuuf hin hojjetina. Wal malee hin bareeda waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu iluu baga nagaan dhufte abbitti baga nagaan dhufte maal jettanis mee dubbadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى. كيف حالك يا جماعة؟ جمعة مباركة صلاة ربي وقع تربان سنادي شكرا صلاتنا مون ورا أمريكا صلاة أكن أنت كزنوري سلام نقول تنتكتكان دي سندن دي ندي فما سلام عليكم سنينجل أكمي عرفات سبت زمونا كنا راشيا توري تتلو لا يوكريني ولا لا توري أمر في أرض رجله إما جرتان تتكان أيام إبزا لارجناني نايفسا ما كراغورته والله يا Hello ko jirta habibi biro عرفات الدول توني تل هما أمتك أنا جالتو دبتة ميرا كيسينته عندنا نتي نو مجلفنا لا لا جالب سافا الدور دابج البدل التيويتا جالب سافا راجين نعينا عندنا جالب ساقي يوان قوتن والله إنه سنديو سنكبجنا سنجالنا يروح تكو أنت تكو لا nama keessanillee badas gaaris keessattuu shamara lallaalladha jechuu barbaadeeti xiqqoo jechuu lallaalladha akkuma jette natti illee himtanii anayyuu jechuun biizii ture jechuu waan keessa ture isinii waa ture yeroo sanitti isiniin gaafanne gargaaramuu qaba yaa gargaaramuu sappoorti isin godhuu qabanii garuu karaa nagaatiin gaafadha gargaarsota jettu san anuyyuu dubbataa ture jechuu mana isiitti waliin ture kaasiliillee waliin ture I think geemat ture gaafa sun akkuma jette gaafsanii kenna duuba oolchine kamucha dodolaa tokko kaliibiyaa jedhama sadaffaa goone keessan tokkoffaa goone turre achiin boodallee ammallee jeddumata namanni wayii ka'e arono geemii ta'e waa wayii ka'e jettu torbaan itti aanu jechuudha. Argii tuffatudha miti isaanii kan argii tuffachiisaa jiru baay'isawee ani yoon argii kabachiise malee yoo maqaa kiyyaan argiin kabajamte malee argiin maqaa kiyyaan hin tuffatamtu. Kutaa Oromoo biratti illee jechuudha. Eessaa baatee hojjaan argii keessaan bee because safuu koo eeggadheen kabajaan nama na dubbisee deebisaa deebisa yoon kabachiise malee argii ana argiin tuffachiisu ni sin tuffadhu jechuudha. Namoota immoo qubaan lakkaa'aman warroota na arrabsan ambar amaarri takkaa jechuun ummaatii jechuun waan isaan irra hojjetan kan namni natti hin hojjenne bara kutaan biraa takkaan kutaan Oromoo kutaa kudha tokko keessa namni tokkollee ana waanaan jeen beeku bara akkana dila kana moo bismillaahi boo amaarri amata meeqa guutuu tiktookiin irra gubee ganamaa galgala yeetnoo teknooloojiin na barbaadaa turanii akkana na arrabsine. Ummata kana waliin fuuldura deemee akka ummatatti osoo hin akka nama tokkotti isaan lakkaa'an namoota ati jechuun namoota nam sadii fi nam lamaa bar
harargee jettee isaan bikka buusuun keetu sirrii miti akka kiyyatti jechuudha. Namoota akkana harargeen firraa baasuu qabdi yookiin gorsuu qabdi yookiin hidhuu qabdi akka kiyyatti. Sittis darbee ilmoo keetittillee akka darbu hin godhin jechuudha. Yoo isaa waliin jiraachuu barbaaddellee laallamuun isinirra jiraata. Dhiirri tokko hin laallamu yoo siin jootee dhiisuun sirra jiraata. Okay? Hin laallamu na shakkitee. Because kun shakkiidhaan miti atillee waliin deemtee laallamta waan ta'eef. Atillee waan waliin deemtee laallamtuuf kun shakkiidhaan miti. Kun waliif yaaduudha. Kun jireenya ofii bareechisuudha. Gizee hedduu dubartoonni gizee akkas jetteen dhiirtu akkas isin hin jetteen go ahead deema hin sodaatina. Akkasuma dubartoonnis waan kanarratti sirriitti gaafa bultii seenan gaafa moo fifiidanii mana duwwaa fifiidanii jira miti dirqama laallamuun isinirra jiraatu jechuudha. Namoonni hedduun amma HIV AIDSiin dhukkuba HIV AIDSiin namoonni qabaman hedduudha. Namoota isin hin yaadne faatu qabame jechuudha. Namoota namni kun waan kanaa qabatee yaadne hundatu qabama.